to the young men and women of our nation. First and foremost, I'd like to extend my deepest condolences to every one of you who's devastated as I am by the assassination of our beloved Hachalu Hundessa, a man who has unquestionably touched the hearts and souls of the millions with his profound lyrical ability. For us, Hachalu wasn't just a musician, he was a kaadhimamaan pirezidaantummaa paartii Dimookiraatotaa Joo Baayidaniif kaadhimamtuun ittaantuu isaanii Senatar Kamaalaa Haaris roobii har'aa yeroo jalqabaaf waliin ta'uudhaan akka gareetti dorgommii pirezidaanti Doonaald Tiraampiif ittaanaa pirezidaanti Maayik Peens waliin baatii sadaasaa keessa geggeessan beeksisuuf uummatatti dhiyaachuuf jiru. Gabaasaa guutuu soraa dhiyeessa. Ganni tokkoon duratti paartii Dimookiraat keessa namni 20tti pirezidaantii Ameerikaa ta'uu fi dorgommiif walitti baafate. Walum buusa dhufetti tokkochi sun ijaarsi ganni 77ti. Khabar isaa haga guddaan hojii mootummaa Ameerikaa hojjechaa ba'e. Joo Baayiden duri ittaana pirezidaantii Obaamaa ta'etti ganni 8 Ameerikaa waliin bulchaa bahan. Ammisaaf pirezidaantii Tiraampitti hojii pirezidaantummaa tan irratti wal dorgomuuf wal tafe. Joo Baayiden nam hojii tan irrattis qarqaar filate. Nam duriis waliin dorgommaa baay'eetiin eegee jala hafe dubartii gurraatti Kamaalaa Haaris ittaantu pirezidaantii tolfateetiin waliin dorgomuuf filateetiin qalee addunyaatti himate. Joo Baayiden hojii tanaaf hawwan hedduu wal dorgomsiifachaa ba'e. Haaris dubartii gurraatti hojii akkanaatiif filan taqaraati hiddi dhalootisii Eeshiyaa gam kibbaati. Kamaalaa Haaris waa'il tolfadheetiin waliin dorgomuu fi ulfinni guddaan filadhee jedheetiin isanitti hima qabsooftuu an sodaan haadhiyyeessa warra uummata Ameerikaatiif hojjetu jajjaboo keessa nam tokko jedhetti Twitter irratti barreessa. Joo Baayidenii fi Haaris durii hojii irratti waan hedduu wal beekan. Gaafa Haaris abbaa alangaa addaa godina Kaalifoorniyaa taatee hojjechaa baate. Ilmi Joo Baayiden Beeu Baayiden abbaa alangaa godina Delaware ta'eetiin hojjechaa ba'e. Ilmi isaatiif Haaris waan hedduu waliin hojjetan. Baankilee gugurdoo hojii gugurdoon himatan soda malee itti qabsaaniitiin haadhiyyeessaatii fi hiyyeeyyii hedduuf qabsaa ba'ani. Hojii isitti gaafasilleen gammada ammallee akka isiin nattaanteetiin pirezidaantii Ameerikaa taatu itti gammadee filadhee jedheetiin barreessi Twitter irratti Joo Baayiden. Kamaalaa Haaris warri pirezidaantii Ameerikaa ta'uu fi paartii Demokiraat keessa dorgomaa baay'eetiin eegee of jala buusan keessa tokko. Gaaf pirezidaantummaaf dorgomaa baatu suniyyuu Joo Baayiden waan hedduun faarsiti. Joon nama balchaa nam bulchiinsi irratti guddoo faarsan. Barjabaa Ameerikaan bulchaa jajjabaa barbaaddu kana keessatti namni Ameerikaaf ta'u isaa jetteettiin dhugaa himteef. Kamaalaa Haaris namgani 55ti Oakland Kaalifoorniyaa dhalatte. Abbaan Jameekaa haadha nammoo nama Indiiti. Yuunivarsiitii Kaalifoorniyaatti seeraan eebbifamte. San Firaansiskootti abbaa alangaa adda taateen hojjechaa baate. Godina Kaalifoorniyaatti paartii Demokiraat keessaa dorgomteetiin Senetar Ameerikaa taateetiin amma Waashingtan DC'tti hojjechuu jirti. Kongireesii Ameerikaa keessa jirti. Jalqabduul filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa barana kan irratti akka dansaa mo'achaa dhufteetiin eegee ammoo dadhabdeetiin jalaa hafte. Gaafduul filannoo namuu wal qancarsaa wal jala wal buusuun isiillee qancarsanitti of jala buusan. Tattanuma keessa immoo ittaantuu pirezidaantii taateetiin dorgomuuf filatan. Joo Baayidenii fi Doonaald Tiraampitti wal tafa. Haaris Joo Baayiden hojiin qarqaarti. Ittaantuu pirezidaantii taatee fi. Miseensa mana maree Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Ilhaan Omar paartii Dimookiraatotaa bakka bu'uudhaan filannoo geggeessame mormituu isaanii qabeenyaa guddaa qaban injifatanii jiru. Kanneen Minisootaa keessaa sagalee kennan Omariin deggeruudhaan sagalee 158 yoo argatan mormituun isaanii Antoonii Meeltoon Miwaaks immoo sagalee 139 argatan. Ilhaan Omar filannoo baatii sadaasaa keessa geggeessamuuf marsaa kabiroof miseensummaa mana mareef dorgomanii injifatu jedhamee eegama. Dorgommii miseensota mana mareef geggeessame kabiroodhaan paartii Riippaabilikaanotaa irraa akka ta'an Misheel Fiishbaak filannoo miseensummaa mana maree ka paartii ofii kan injifatan yoo ta'u miseensa mana maree Dimookiraaticha Kooliin Peetroosaniin dorgomuuf jiru. Konyaa isaan irraa dorgoman deeggartoota pirezidaant Doonaald Tiraampi. Kutaa Joorjaa gama kibbaa keessaa filannoo paartii Riippaabilikaanotaa konyaa 14ffaaf Maarjoorii Taayilar Giriin kan mirga qawwee qabaachuun deeggarantu filatame. Giriin konyaa deeggartoonni Riippaabilikaanotaa keessatti heddummaatan keessatti akka injifatan ofitti amantaan dubbatanii turan. Wiskaansan keessaa immoo konyaa sadaffaaf kan dorgoman miseensi mana maree Dimookiraatichi Roon King filannoo bakka bu'ummaa paartii isaanii akka salphaatti injifataniiru. Filannoon biyyoolessaa pirezidaantummaa kan Ameerikaa sadaasa 3 geggeeffamuuf jira. Dimookiraatonni barcuma mana maree irra jireessa kan qaban yoo ta'u, Riippaabilikaanonni immoo barcuma sanatii dhuunfatanii jiru. Tujuba galateeffannaa waan hafedda barra. Akkuma onkololeessoon afaan ammallee hum hedduu ta'ee karaatti taa'ee rakkoo himachuu jira. Obsilleen haqa qabaa jechuu jira jaree kun. Beeruut Lebananitti namni hiriira mormiitiif karaatti taa'eetiin dhiphuuteeffachuu jira. Beeruut Lebanan lafa dhiyoo tana fooqeen asiidiitti gubee jedhan nama hedduu walirratti fixxitaan.
warri hiriir jiru kun akka abbootii siyaasaa hojii irra buusan qofaa miti akka jar kanaayyuu waan warri balleesseef fafannisan dheekkamsaan gaafachuu jira. Warri Lebanon bulchiinsi isaanii asiidii amooniyem naayitirate dhiyootan biyyi isaaniitti nam fitisuun bulchiinsi adoo beekuu akka dansaa qubu qabaachuu didee qorqorachuu didee nam balleessee jedhanii himachuu jiran. Asiidii tanaan manneen fooqii walirra tiraphe jedhanii nama 150 dhumate 5,000 mammadaa'e manneen 250 ta'anii walirratti gubate. Niidaa Hakim haxaawwoo haraan fudhatteetti hiriir baate. Haxaawwoo sunitti ammoo funnootti keeyyattee deemteen. This is the broom that I've been using to clean up the houses and the streets of the people who lost everything. Haxaawwotaan duri manneen namaatiin ara. Funnoon tun ammoo warra nu fixeeti. Warra dhumatu qofaa miti nuun jirrulleen hin jirru. Yaayyuu dhumannee jette. Hiriir mormii guyyaa dheengaddaatiin duubatti poolisiin warra dallaa paarlaamaa dhiyaatee jette gaazii itti afuuftee irra dhoorte. Sunillee nagum xiqqaa tokkoof dhaabe namni dallaa cabsetti waajjirri ministeera haajaa alaa biyyi sunii duudeetiin dallansuutti ba'e. Beeruutitti aduun gaariirraan buutee jennaani warri waa'ee poolisii qabu uleen namatti rakkata. Warri hiriir bahuun mootummaan dhugeeffatu akka dhaabbileen addunyaa waan mootummaan biyyi tana nama tolchuu jiruu fi waan nama dhiyoo tana labsuun dhumatee dhufeetiin qoraatti gaafachuu jiran. Izaar Laawudaa namgana 21 akka abbootii siyaasaa nam fixan jedhe yookaan ammoo namijjeessan jedhe yookaan biyya baasan yookaan ammoo warrilleen waan namijjeeseef waan nama namijjeessu tolchan gaafachuu jira. They are not thinking about us. They are thinking about their own duties and their self, how to make money. But we are... Warri kun abbootii garaati horii tuulachuu malee dhiiddoo namaatu iyyuu hin qabu. Namni dhumachuu jira. Jari immoo haajaa iyyuu hin qabu jedha. Addunyaan Lebananii balaan guddaan itti dhufsana qarqaarsorii miliyoona hedduu walitti guuruufi jirti. Laftanatti ammoo warri nam bulchi gumboo baraate waan xiqqoollee hin sifeeffatu jedhan. Horiin qarqaarsa guuran kun iyyuu dhadhumaa ibiddi ta'uu danda'a jedhanii sodaatan. Pireezidaantii Waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damise torbaan darbe keessa warri mootummaa nagaa manatti itti seeneetiin akka malee dhaanuu isaa himate. Koomishinii Poolisii Federaalaa waan kan qubi hin qabu jedha. Biiroon Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ammoo qulqulleeffachuu jira jedha. Naakor Malkaatti erge. Pireezidaantii Waldaa Gargaarsaa fi Misoomaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damusee torban darbee gaafa kamisaa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 30 bara 2012 mana jireenyaa isaanii Burraayyuutti argamu keessatti halkaniin humnoota nageenyaa mootummaatiin reebamuu dubbatanii jiru. Haala galgala sana ture jedhan akkasitti ibsanii jiru. Ogeessi gaafa ja'a yookaan akka biyya kanaatti adoolessa 30 guyyaa kamisaa galgala sa'aatii 3 irratti dhufanii mana koo balbala dallaa sibiilaa Sareebuu jalqabanii banaa nuun jedhanii suutumallee dukkana keessaan ilaallee hin sodaanne shiftaadha yookaan turreenyee maaliif kana bira mootummaan ibsa kenneera. Halkan yoo namni dhufee banaas ni jedhe poolisiin isoo dhufe hamma bari'utti eegee ganama edda bari'eeti nama qabalee keessaa yookaan yaasa naannoo sanaa qabataniitu bantuu fi kan jedhu miidiyaa dhumti mootummaa kun dabarseera. Haaluma kanaanan banuu fi didee deddeebisanii deebi'uu hammaan naanname poolisii ollaa kootii kanan bilbila isaa beekutu jira isatti bilbilee baay'ee na gargaarii rakkoo irra jira jennaan anis nan sodaadhaa baay'een gargaaru garuu poolisii humnan dabalataa nan bilbila jedhee inni bilbilee takka turee deebisee bilbilaanii fi humna shiftaa miti federaalaa hin beekanaa humna keenyaa olii hin dhufnuu naan jedhanii egaa akkas ta'ee ofirratti banadheen didee utuma reebanii sa'aatii 3 hamma sa'aatii 5tti ilaalu sa'aatii 2 guutuu booda balballi koo inni atiriin sibiila cufaansaa biyya inni karaa gadii gadhiise. Yaa kana caalaan obsinuu boombii darban nagijjii keessatti jedhanii ani dallaatti hirkatee kanan dhaggeeffadha. Buna magaalaan jira. Mucaan tokko immoo karaa suuqii keessaa dhaggeeffata. Kanaaf boombiin si darbachuu isaaniirra illee isinii bannaa boombiin darbatinaan jedhanii ishii baninaan jedhanii yeroon banuu 3 ta'aniituma akkuma xiyyitti funyaanumatti fidanii natti qabanii jilbeeffadhu naan jedhanii harka ol qabe naan jedhanii nan jilbeeffattee gadi galagaleedhanii nan galagalee isa odduman jilbeeffattee jirutti na sakatta'anii isa gurbaa isa dhiiraa sakatta'anii garri caala nama manatti filammanii dallaa keessa simannaa addaa jirti sarviisiin isatti filammanii hunda waliin ga'anii maatii dubartootas gadi yaasanii kan deessee ciibsuu qofa dhiisanii kaan yaasanii amma beenaan baanaa jedhan. Humni nageenyaa kun warra kami nama meeqammoo ta'u? Andallaan seena 20-30 ta'u kan dhufe ammaa dhibba caala mata dureen bakka 3 dhaaban isa girnoo isa kotteedhaan dhaabatu sana. Maal immoo jedhu turan? Humna waraanaa guddaatu kan hidhate dallaa kana keessa jira. Yeroon qawwee nyaachifatu dhageenyeerraa ollaa keessatti dhuftilee shiftaa katamaa kana keessa jira. Kana barbaannaa jedhan kanuma naan jedhan waan biraa naan jedhan. Waraqaa eeyyama sakatta'uu mana murtii irraa qabataniiru? Anis hin gaafanne isaanis qabatteera naan hin jenne maaliif nama isaatii jaatti mana kee keessa seenu mana murtii waa'een seeraa maaltu jira yeroo sana hojii shiftaatti kan hojjetamaa jiru ani kana gaafachuun gowwaa ta'uu dandeenyumaan
Maaluma isin eessaa dhuftanii jennaan nuti poolisiidha bakka kana jaalaa nu gaafatinaan jedhan. Baay'inaan jedhanii manni koo xinnoo ol kaati jallaan keessi akka waa dhiqqiisee irraan gadi yeroon qajeelu tokko salgii qabeetuma gadi na darbate balbala karra jala bitaa mirgaan jiru karagaadhaan miila koo lamaan waaqatti ol kaasanii utuun lafan gahin lama ta'anii dugdarra na dha'anii achi booddee dhagaa irratti gubeen xinnoo ishee of wallaalee yeroon achi of wallaalu xinnoo deebi'ee ol ka'ummoo bobaa jala karaa bitaa dhiitee gadi na garagalchee dhaqeen koobilistoonni irratti hundaa'imee lafaa ka'ee kana booddee ammas immoo deebi'uuti bilbeeffadhunaan jedhanii kan barkas jedhanii achis takka teessise na dhaabanii kana booddee bokkaan tokko sintiifti gar tokkotti mana jalatti ol nugutanii karaa mandara keessa ol seenu qal'aan takka jira. Ijoollee maatii koo hundumaa achi fidanii haadha manaa koo si bahedhanii alaarratti bira keessa dhiitanii keessa kuffisanii kana booddee achi teenyee jaarratti immoo goota manatti deebinee mana sakattaanaa ammoo jedhame manatti ol nu deebisan. Mana otuu daakuu nambisin hunda sakatta'anii isa olii isa gadii hunda sakatta'anii deebi'anii ammas amma akkuma silaa dalaa duubatti nu baasanii amma yeroo bosa silaa jiileen bala karra qabadheen bahe amma lammatoo dhagaa kanatti qubsan iraana godhe ammas bakkuma karaarraa ol jedhisan sanatti nu deebisanii wanta eenjibiliidhuma ganaanyaa isaaniitiin nama wajjin amma isa dargaggeessa kana foonee deemnaa akkasaa qorannaa kan kee immoo bilbila foonee deemnaa bilbila kee ilaallee yookaan si waamna isa booddee murteessinaa har'aaf manatti galnaan jedhanii haala garba gurguruuti kan jiru malee haala diimokiraasii ani bara dargii qawwee qabadhee shugguxii dadhattee jaataanee bosona ilubaa bordeessaa qabamne mootummaa irratti kaanee achittuu namni nu rukunne sansalataa walitti hidhanii magaalitti nu fidanii achi immoo na rukunne. Ihaadi keessa 2004 yeroo shanan hidhame. Yeroo shananuu narri kunne namni amma eddan 70tti dhiyaateefi ijoolleen guutuun irratti barte xarabaadhaan inni koo waqatti ol gargashitee abbaan itti akaakayyuun ta'a isaan tokko kanatti reebee. Mee amma maal irratti argama fayyaan keessan mana wal'aansaa dhaqxanii ilaalamtaniittu hakiimiin maal isiniin jedhe maal keessantu miidhame isiniin jedhame. Ispaayinaal lombaar wanta akkasii jedhamu tokko nakaasanii bakki kun immoo bolee dhagaa asii burraayyuu dhabeen bolee dhagaa kunillee ana nama sooramarra jiru baay'ee rakkisaadha. Ammaaf qorichi naan kennamne jedhu hikimnaa calqabeera irra jira. Dhukkubbiin isinitti dhaga'amu jira? Natti dhaga'amu jira. Yoo isaan nadhaan keessumaan bakka hin qabattee hidhatu irra nadhaan suni yeroon taa'u danda'ee sasa jedhee lafaan ta'u waa qabatteen xinnoo hidhattee kan ka'aa. Yeroo deebi'ee taa'ullee akkasuma halkan immoo galagaluu irratti xinnoo na rakkisa. Yoo nama waraanu baay'ee nama dhukkuba kanaaf gara caalu sodaas nan qaba. Yoo nama waraanu surur nama godha. Kanaaf suudhadhee kan galagala malee adeemus taa'uu irratti rakkoo qabu. Taa'uu yookaan ka'uu wanta akkasiitti kan inni na rakkisu. Dargaggoon sun eenyu? Dargaggoonni mana keessanii fudhatanii akka deeman natti himtan yeroo ammaa kana eessatti argama dargaggoon sun? Maaliif dargaggoo sana immoo kan qaban? Haacaaluu Baqqalaa Gammachuu jedhama. Harammayaa Giraajeetiidha. Waggaa tokko walakkaa ta'e irratti giraajeetii godhe hojii barbaadataa jira. Maqaa obboleessa kootii anuma bira jira. Amma yoonaa mana murtiitti hin dhiyeessine achuma mana fuudhaa poolisii keessa jira. Waan tokko yookaan hidhan yookaan mana murtiitti dhiyeessan malee chanumannee nus amma yoomitti galaa dhiyeessina inni amma yoomitti achi taa'a ammaaf akkasumatti jira. Eessatti immoo hidhamee jira? Burraayyuu mana hidhaa poolisii lakkoofsa sadaffaa jedhama. Amma yeroo mana keessan seenan akkanatti himtanitti nama meeshaa nyaachifatee jira sayyuu dhageenyeerra jedhanii jettan mana keessan keessaa yeroo sakattaa waan argatan qabu? Waan tokko waan argatan hin qaban dhugaa dubbachuudhaas waa fuudhanii hin baan. Haacaaluma fuudhanii deeman malee kana arganne hin jennee qodaa koo kana jalaan fuunee amma bara yaadii maxaafa koo waan dokumentii koo waan beekama. Konkolaataa hundatti fe'anii fuudhanii deemanii isaan kun garuu waa hundumaa inuma sakattaa malee waa tokko iyyuu fuudhanii. Sababni humnoonni nageenyaa mootummaa gara mana keessanii dhufanii maaliif isinitti fakkaata? Ani aadaadhuma mootummaa Itoophiyaa natti fakkaata. Hamma yoonaa mootummaan biyya kana keessa bulchaa jiru Hayila Sillaaseen Haacaaluu laman jaallatu hin dararaa. Bara dargii keessa akkuma cufattee ture. Dargiin bara isaa cufaa ture. Isaanii fi waggaa tokko keessatti yeroo afur na hidhee na baasee qabeenya keenya laaffisiisuun hambisiin saamee. Amma immoo isaan kunis qooduma akkuma aadaa ayyaana isaanii ta'ee wanta Haacaaluu lamaa kana miidhuu fi nama achi keessa hojjetu miidhuu natti fakkaata. Maaliif hundeen Oromummaa tokkummaa Oromummaa kan uume waggaa Haacaaluu lamaa jedhanii waa yaadanii fi ani kanumaaf natti fakkaata malee afaan isaanii irraa hin dhageenye kun
miti kooti yeroo lama walgahii waamlee miti kooknee namni walgahii waan gargaareera. Ambootti immoo woorkishooppii injifannoo waldaa machaatu nama haa yaadannu jedhu kan namni 2,000 caalaa irratti qophaa'ee yuunivarsiitiin 14 qophaa'anii dhufanii humna waaraatiin dhufanii nu roowwanii. Tarii xumurarratti wanta isin jechuu barbaadda yoo jiraate. Xumurarratti kana jechuu barbaadu tokkoffaa dargaggeessa qeerroon kaleessa yeroo itti jedhanii labsanii qeerroon haaluma akka sodaachisaatti isatti qeerroo xinnaa dhufe miti mana koo halkanii amma halkan walakkaatti biyya keessaa biyya alaatti bilbilanii na jajjabeessaa turanii ani nama du'ee ka'ee akkamitti awwaalamuudha. Uummata akka kanatti na wajjin dhaabate Waaqayyo kabaja isinii haa kennu. Tokkummaan Oromoo akkuma kana fuulduraa itti haafufu isinii illee nan galateeffadhaa. Uummanni Oromoo jabaannee tokko taanee karaa nagaa qabsoofnee mirga keenya haa argannu jedha. Oromoo cimaa haa taanu, cimaan firan dhabu, cimaatti namni roorrisu. Kanaaf uummanni Oromoo wal faana haa dhaabannu jedha galatooma. Haala yaala isaanii ilaalchisuudhaan bakka itti yaalii taasifatan giddugaleessa yaalii dhuunfaa itti yaalamanitti bilbilee ragaa dhukkubsataa isaanii wajjin wal qabatu akka hin kennine hojjettuun kutaa odeeffannoo giddugaleessichaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti bilbilaan himte. Hakiima obbo Dirribii Damusee argachuudhaaf yaaliin goonis hin milkoofne komii reebamuu akkasumas hidhamuu firee isaanii mana isaanii keessa jiraatu dargaggoo Hacaaluu Baqqalaa fi manni isaanii sakatta'amuu ilaalchisee odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf waan beekan yoo qabaatan mana jireenyaa isaanii Burraayyuutti argamutti halkan kamisa torban darbee kan argame humnoota poolisii federaalaati jedhamuun wal qabatee gara itti gaafatamaa kutaa sabquunnamtii Komishinii Poolisii Federaalaa obbo Jeelaan Abdiitti bilbilee turre. Dhimma kana wajjin wal qabatee odeeffannoon isaan qaqqabe akka hin jirre kan isaan dubbatan yoo kan adda baafatan ta'es nutti himuudhaaf qophii ta'uu dubbatanii jiru. Hoogganaan biiroo nageenyaaf bulchiinsaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad komii dhiyaate irratti waan beekan akka hin qabne dubbatanii jiru. Hoogganaan itti aanaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Daawud Muummees kaleessa dhimma kana adda baafatanii har'atti kan yaada nuuf kennan ta'uu dubbatan illee ammallee dhimma sana ilaalchisee waan qulqulleeffatan akka hin jirre kan isaan dubbatan. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Burraayyuu obbo Dassaaleny Suyyuumitti bilbilee walgahiirra waan jiraniif boodarra akka bilbiluuf nutti himan yeroon boodarra bilbiluuf ammoo itti milkaa'uu hin dandeenye. Komiima reebamuu Pireezidaantii Waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damuseen wal qabatee ka'eef BBC sagantaa afaan Oromoo wajjin gaaffiif deebii taasisaniin dhimmicha quba hin qabu jedhan. Guyya guyyaan nageenya magaalittii akka qoratan dubbatanii gabaasni akkanaa akka isaan hin geenyes kan isaan himan. Humni nageenyaa osoo haala kanaan bobba'ee silaanan dhagaa ture jechuunis dubbatan obbo Dassaaleny kuni waan ta'uu danda'u mitiis jedhanii jiru. Iyyannaan akkanaa isaan bira kan hin geenye ta'uu dubbatanii yoo odeeffannichi dhugaa ta'es ni qorannaa jechuun deebii kennanii jiru. Waldaan wal gargaarsaa fi misoomaa Maccaaf Tuulamaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2004tti humnoota nageenya eegumsaa mootummaatiin cufamee kan ture yommuu ta'u akka lakkoofsa Itoophiyaa amajji bara 2011tti irra deebiin banamee misoomaaf tokkummaa uummata Oromoo irratti hojjechaa jira jechuun pireezidaantii waldichaa obbo Dirribii Damusee dubbatanii jiru. Dhimma kanaan wal qabatee deebii arganne qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Nakoor Malkaa Amboorraa. Ganna kana keessa lolaan bokkaa guddaa Somaalee gam kibbaatti roobe. Nam 600 fi 50 caala baqachiise. Akka tokkummaan mootummootaa jedhetti bakka kanaan namni midhaan dhabeetti rakkate. Dhukkubillee lafatti baafate. Namallee afaan vaayirasii koronaa buusee jedha. Liisaa Shilaayinitti erge nugusuun nutti. Akka aangoon jedhanitti waxabajjii darbeerraa eegaleen namoonni 150 ol sababaa lolaatiin mana maleeyyii ta'aniiru hinumaa 23 ol torbeedhuma darbee itti dabalaman. Ogeeyyonni haala qilleensa naannoo akka tilmaamanitti yoo ta'e immoo rakkoon kun ammayyuu kan itti fufudha. Bokkaan cimaan ammallee ni jira, lolaanis akkasuma. Sun uummata dabalataa 100,000 hedduutti lakkaa'amu jireenya buqqaasee rakkoo hamaaf saaxiluuf jira. Dhaabbata dhimma koolugaltoota tokkummaa mootummootaatti oduu himaa kan ta'an Chaarlii Yaajlii akka jedhanitti namoonni qe'eef jireenya isaaniirraa buqqaan ammaan kana haala mijaa'aa hin taane keessatti bakka dhiphoo fi dhiyeessii bishaanii ga'aa hin jirre keessatti haala rakkisaan qubatanii jiru. Food is in short supply and many are going hungry, with rising malnutrition in children, leaving them at risk of starvation. Hanqinni nyaataa bakka jirutti baay'een innaa beela'aa jiranitti daa'imman immoo hanqina nyaata gabbataa fi beelaaf dhibee qulqullinaaf saaxilamuun walumaagala rakkoo fayyummaa adda addaatiif saaxilee jira. Dhibeen kunis uummata buqqee jiru gidduutti tamsa'aa adeema ture kan jedhan. Ammaaf tamsa'inni dhibee vaayirasii koronaa gabaafame hin jiru kan jedhan oduu himaan kun garuu
haalli gara fuulduraatti mul'atu fokkisaa ta'uu tuqanii jiran. VOA'tti dubbatanis sababa hanqina bishaan qulqulluutiin bishaan sanaa fi kan biroo argachuudhaaf namoonni waan walirraa fagaatanii hin socho'inii fi balaatu mul'ataa jira jedhan. So conditions are ripe for transmission of viruses, including COVID-19, and this is exacerbated even further because in kanaaf haalli jiru tamsa'ina vaayirasii COVID-19 dabalatee jechaadha mijataadha. Haala kana caalaatti sababaan hammeessu inni biraan immoo bakka tokko tokkotti fakkeenyaaf kutaa gara kibbaa biyyattii milishootaa fi hidhattootaan to'atamee waan jiruuf dhaqnee tajaajila ittisaa kan laachuu hin dandeenye ta'uusaatii jedhan. Oduu himaan waajjira dhimma koolugaltoota mootummootaa dabalataan akka ibsanitti dhaabileen gargaarsaa meeshaalee fayyaa fi ittisaaf oolan haga danda'ame bakka barbaachisutti erguun tamsa'ina koronaa fi dhibeewwan biroo hanqisuudhaaf yaalaa jiru. Kana waan ta'eef karoora kana galmaan ga'uudhaaf hawaasi addunyaa deeggarsa doolaarii miiliyoona 100 fi miiliyoona 54 akka godhuufiif UNHCR iyyatee jira. Uummati achuma biyya keessatti qeessaarraa buqqee miiliyoona 2,600 akkasumas koolugaltoonni 30,000 da'oo poolitikaa barbaadan sagantaa qabame kanatti fayyadamoo ta'us jedha dhaabbatichi. Akka ammaatti gargaarsa gaafate keessaa 33 qofti galii akka argames dhaabbatichi addeessee jira. Vaayirasiin koronaa addunyaa miil jala guur kun addunyaa keessaa nam miliyoon 20 caala irratti argan. Afrikaa keessaa miliyoon 1 caalu jira. Afrikaa keessaa hagi guddaan Afrikaa kibbaa keessa. 500 caala Afrikaa kibbaa keessatti arguu jiran. WHO dhaabii fayyaa addunyaa ogeeyyoota isaa Afrikaa kibbaatti ergeetiin waan dhibe kana irratti biisuun gargaaruuf kurfoo jira. Jaalannee nutti. Afrikaa keessatti namni vaayirasii koronaan qabame inni duraa ega galmeeffamee baatii 5 booda weerarri vaayirasichaa addunyaa irratti geessisaa jiru 100 keessaa harki 5 qofaatu ardii Afrikaa keessa jira. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti daayirektara Afrikaa akka ta'an Dr. Matshidize Mo'itti akka jedhanitti Afrikaa keessa lafa weerarni vaayirasii koronaatti ammaati kan akka Afrikaa kibbaaf ka biroo aangawoota yaaddessee jira. The realization is dawning strongly that we will have to live with this virus for some time. There are now almost 1 million reported cases. Yeroo hanga tokkoof vaayirasii kana waliin jiraachuuf akka jirru hubannaan jiru jabeessee agarsiisa. Afrikaa keessatti namoota dhukkuba COVID-19 qabaman miliyoona 1 akka jiran gabaafameera. 21,000 caalaan lubbuu ofii sababa vaayirasii kanaan dhabaniiru. Afrikaa keessatti dhukkubi COVID-19 caalaatti kan miidhe Afrikaa kibbaati. Addunyaa irratti immoo sadarkaa 5ffaarra jirti jedhan. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa WHO'n ministirii eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa waliin michooma uumuudhaan hayyoota 40 caalaa kutaa sanarraa deeggarsa sadarkaa guutuu biyyaa fi ka sadarkaa kutaa akka kennaniif bobbaasee jira. Garuu jedhan rakkoo dhaqqabee inni dhugaa isa barame caaluu malaa yaaddoo jedhu jira. Sababiinsaas meeshaalee qorannoo ittiin gaggeessan dhabamuu fi rakkoolee kabiroonis ni jiraa jedhu. I'm often asked whether they reflect the true picture of the epidemic or not. One of the constant and concerning challenges in many African countries is a shortage. Weerarri kun waan dhugumaan geessisuutu gabaafame moo mitii jedhee yeroo hundaan gaafadha. Biyyoota Afrikaa hedduu keessatti rakkoo dhaabbataa fi yaaddessaan jiru. Namoota vaayirasii koronaan qabamanis ta'ee kan hin qabamne adda baasanii baruuf qorannaa gaggeessuuf hanqinni meeshaalee qorannoo ni jira. Gama kaaniin immoo Afrikaa keessatti biyyoonni qorannaa gaggeessan dabalaa faca'ina vaayirasichaa hanqisaa jiran kan akka Mauritius, Rwanda, Cape Verde fi Botswana jiru. Kanaaf gargaarsa tokkummaa mootummootaan biyyoonni meeshaa qorannoo fi kanneen biroo akka guuttatan gochaa jirraa jedhan. Ministeerri eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa Dr. Ziweli Makhize akka jedhanitti sochiin biyyattii keessaa torbanneen 9 cufamuun faca'inni vaayirasicha koronaa suuta akka jedhu godheera. Garuu of eeggannoo kana biyyattiin hin jajjabeessitu taanaan weerarri vaayirasii koronaa marsaan lammataa dhufuun waan hin oollee sodaa jedhu qabu. It is possible that instead of these lines going down, when we start opening up the movement of sochii kutaalee biyyattii keessaa fi dinagdee biyyattii banaa gochuun
uummanni olii gadi socho'uun salphaa akka ta'uuf gochuudhaan lakkoofsi dhukkubsattootaa fi warra du'ee deebi'ee isa duraa caalaa hammeessuu malaa jedhan. Ruwaandaaf ministirii eegumsa fayyaa akka ta'an Dr. Daani'eel Gaameejii akka jedhanitti aangawoonni karoora guutuu biyyaaf baasaniin wal'aansi kennamaa ture haga ammaatti $73 miliyoona baasisee jira. Biyya xiqqoo taate Ruwaandaa keessatti haga ammaatti nama 2,104 vaayirasii koronaan qabamee jira. Biyyatti xiqqoo taatus aangawoonni atattamaan vaayirasicha mana keessaaf sadarkaa konyaarraa akkamitti to'atamuu akka danda'u hubatan jedhanii. We came to realize that at the beginning our response was driven by the central government. At the central. Yeroo jalqabaa deebiin kennamaa ture sadarkaa waajjira eegumsa fayyaa waaltaarraa akka ta'e hubanne. Tarkaanfiin sadarkaa waaltaarraa fudhatamu gahaa akka hin taanes barre. Akka naannootti dhukkuba COVID-19 kana hordofuu jalqabnee jedhan. Addunyaa irratti namoota vaayirasii koronaan qabaman keessaa irri jirees United States keessatti kan argaman ta'uun gabaafameera. Jawaar Mohaammed Forrest waliin hidhaan seeraa dubbiteen ilaaluu jiru karaa qajeelaan nu ilaaluutti hin jiru jedhaniitiin akka abbaan seeraa haaraa jijjiiraniif gaafatan. Tsahaay Daamtootu nu erge. Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoonni 14 galmee isaanii irratti waamaman hagayya 4 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana murtiitti dhiyaataniiru. Abbaan alangee qorannoo jalqabaa irratti ragaa dhageessuuf beellamee ture. Shakkamtoota kana irratti jiran abukaatoo fi gorsaan seeraa namoota kanneenii obbo Tulii Baayisaa. Ragaa abbaa alangaa nama 15 qorannaa duraa irratti dhaga'uudhaaf ture. Nama 15 keessaa namni 10 dhaddacha ifaatti akka rageessan namni 5 ammoo eenyummaan isaanii otoo hin himamiin goroo duubatti yookaan haala shakkamtoonni fi abukaatonni hin beekneen duuba ta'anii akka isaan rageessaniif beellamamee ture. Guutuma kanaan shakkamtoonni obbo Jawaar Mohaammed faa namoonni 14 fi abukaatonni isaanii namoonni 11 dhaddachatti argamanii turanii. Haa ta'u malee otoo gara jecha ragaa fuudhutti hin seeniin shakkamtoonni kun iyyannaa qabna jedhanii iyyannaa arra barreeffame kan fuula 7 qabu mana murtiitti dhiyeeffatanii jiru. Iyyannaan sunis kan jedhu abbaan seeraa dhaddacha kana gaggeessaa jiran dhimma kanarratti bilisa ta'anii ilaalaan jiranii gartummaa qabataniiti galmee keenya ilaalaa jiru waan ta'eef galmee keenya irraa ka'anii abbaan seeraa biraatiin akka bakka nu buufaman jedhanii gaafatanii jiru. Gorsaan seeraa fi abukaatoon obbo Jawaariif namoota galmee tokkorra isaan waliin jiranii akka ibsanitti shakkamtoonni kunneen dhimmoonni ijoo isaan iyyannoo isaanii keessatti tarreessan akkas jechuudhaan ibsaniiru. Innis maalinni abbaan seeraa kun gaafa duraa obbo Jawaar Mohaammed dhaddachatti gaafa dhiyaatan abbaan seeraa kuni bifa baga sin argadhee baga naa dhufte haala jedhuun kolfa qoosaa fakkaatu natti kolfaniiru kan jedhudha. Inni biraan ammoo yeroo baay'ee mirga dhaga'amuu shakkamtoota ni daangessu. Sirriitti shakkamtoota kana yaada keenya hin fuudhanii yaada abukaatota keenyaas hin fichisiisanii hin dhaggeeffatanii gareeduma tokko qofa dhaga'anii ajaja kennu kan jedhudha. Inni biraan ammoo yaadaa fi falmii shakkamtoonni dhiyeessan fi kan qorattoonni dhiyeessan yeroo ilaalaa turanitti dhaddacha addaan kutanii namoota nuti hin beekne wajjin mari'ataniiti deebi'anii ajaja kennu. Ajajni kun ammoo yeroo hundumaa kan shakkamtoota miidhuudha kan jedhudha. Inni garbiraan yeroo qorannoo duraa kana abbaan alangaa iyyannaa dhiyeeffatu asirratti mormii baay'ee ka'aa ture. Mormii baay'ee kaasuudhaaf turan shakkamtoonni fi abukaatonni isaanii isa kanarratti abbaan seeraa shakkamtoonni kun akka yaada isaanii ibsatan hin dhageenye yookaan carraa nuuf hin kennine yaaduma abbaa alangaa qofa dhaga'eeti dhaddacha cufaatiin akka ilaalamu kan jedhudha. Inni kun immoo wal falmuutti nurra ture. Isa kanatti dhuguma barbaachisaadha moo miti ulaagaan seeraan taa'e guutameera moo hin guutamne kan jedhurratti abbaan seeraa kun nu dhaga'uu qabu ture. Nun dhageenye kanaaf iyyuu galmee keenya ilaaluun qabanii kan jedhudha yaada isaan dhiyeessanii gabaabumatti. Gama abbaa alangeetiin adeemsa tures ibsuudhaan obbo Tuliin abbaan seeraas dhaddacha irratti murtee isaan dabarsan akkas jechuudhaan dubbatanii jiru. Abbaan alangaa ragoonni dhiyaachuu qofa ibsee ragaan meeqa akka dhiyaate addan baanee otoo kun addan ba'iin shakkamtoonni iyyannaa isaanii dhiyeessanii abbaan alangaa asirratti yaada kennuu hin danda'anii maaliif kan iyyannaa irratti dhiyaate abbaa seeraa galmee sana qabatanii jiran waan ta'eef abbaan seeraa kun bilisaan ilaalaa hin jiran waan ta'eef galmee keenya irraa ka'uudha shakkamtoonni kan jedhanii kanaafuu abbaan alangaa asirratti deebiin kennine abbaa seeraatti ilaalee ajaja kenne jechuudha. Abbaan seeraa dhaddacha kana gaggeessaa jiran dhimma kanarratti galmee kana qabatanii jiran iyyannaa kana erga ilaalanii booda iyyannaan asirratti dhiyaate kun narratti dhiyaate kun sirrii miti fudhataman qabu
Kanaafiyyuu galmee kana ofuma kootiin ilaalaa jedhanii ajaja erga kennanii booda ajaja isaanii kana immoo abbaan seeraa ilaalee abbaan seeraa biraa jechuudha. Galmee kanarraa abbaan seeraa kun ka'uu qaba moo ka'uu hin qaban kan jedhu abbaan seeraa murtii hanga kennanitti yeroodhaaf galmee cufanii shakkamtoonni bakkuma amma jiran akka turan ajaja kennanii galmeen oolmaarraa kanaan xumurame jechuudha. Abbaan Alangee